harkisaa micciiruu fi amma wanni nu godhaa jirru kun boba'aan biyyi keessa hanqinni guddaan dhalatee jira. Daabboon biyyi keessa hanqinni guddaan dhalatee jira. Jimaan hanqinni guddaan dhalatee jira. Wanni nyaataa kuduraa fi muduraan dhalatee jira. Mootummaa kan caalaa hudhuu fi waan amma jalqabne kana itti duunee huunee mootummaa diinaa huutee qabdee gad hin dhiistu. Waraabessi huutee qabdee gad dhiistu. Si nyaataa eega qeerramsa hin qabini qabdu gad hin dhiisini dubbiin waan kanan itti jabeessuu qabna itti duudhuu qabna haga hayyoonni keenya hidhaa baanii hayyoota keenya hidhaa baasuu qofa miti. Haga Itoophiyaa gosa nuu taatu ka Abiyyi aangoo irraa ari'amee sirni nafxanyaa sun barbadaahee Itoophiyaa nuu taatu dhaabannu yoo Itoophiyaan nuu tahuu sabaaf sabalammii ta'u haga Oromiyaa dhaabannu haga sunittuu ka deemu kan irratti jechuun maali yaaddanii ayyaada akkasii qaba mormiin kun dhaabbachuu hin qabu itti fufuu qaba yaada jedhu qaba yaada kan irratti jechuun isiniin mari'achuu fi isiniin dubbachuu fi gad dhufee jira kan irratti akka isin yaada naa kennitanii barbaada kan irratti akka isin bilbiltan karaa booda barbaada yoo sa'aatiin bilbila gahee bilbilii banaa bilbila isiniin jedha ammattuu hin bilbilina suniin duratti odeeffannoo tokko isiniin gayuu barbaada naannoon Tigraay filannoo seenaa qabeessa cimaa godhattee jirti filannoon kunini mootummaan federaalii filannoo seeraa alaati yeroo dhukkubni koronaa vaayirasii jirutti mootummaan federaalii filannoo federaaliitiif naannolee dabarsee jirutti naannoon Tigraay filannoo godhachuu hin dandeettu filannoon seeraa alaati filannoo jechuun bu'aa hin qabu yookaan waraanallee itti fayyadamna yookaan ammoo baajetii irraa murraa jedhee doorsisaa sodaachisaa ba'ullee uummanni naannoo Tigraay didachuun pirezidaantiin naannoo suni filannoon kun hin ta'u jedhanii labsuun iyyuu akka gocha waraana uummata Tigraay irratti labsuuti jedhee filannoo kana morkaan itti seenanii godhatanii jiranii filannoon kun miira adda addaa uume jira miidiyaa hawaasummaa gubbaatti uummanni Tigraay hiree ofii murteeffachuu argate baga gammaddan jedhee namni hedduun barreessaa jira filannoon kun jechuun ummati Tigraay hiree ofii murteeffachuu waan akka malee guddaa tokko doorsisa Abiyyi mo'achuun dimokiraasii Abiyyiin fidaa jedhee kabadhaasa noobeelii dimokiraasii fiduu fi nagaa Afrikaa keessatti buusu argate qulla ta'uusaa agarsiisee jira jedhamee barreeffamaa jira. Ammaan tanatti ummati Tigraay filannoo akka malee milkaawaa geegessee jira naannoon Amaaraa kan naannoo Tigraay wajjin waraanatti deemna Walqaayitii Xegedee Setit maal jedhama maqaan Humaraa qobbo raayyaa deeffannaa jettu amma achirra deebite baaletareenyaa fi baaletaraatti duratti Oromootti deebite jirti ka dandeettudhaan jennaan dhiirsi galee niitiidhaanaa jedhame warri nafxanyaa Tigraay dadhabee Tigraay amma gara Oromootti deebi'anii jiranii amma gara biyyiitti deebi'aa jiranii odeeffannoon kanattu jira naannoon Tigraay filannoo akka malee milkaawaa tahee geggeessite jirti filannoo kan keessatti jechuun paartiin naannoo Tigraay Hiwahat yookaan ammoo abuuti adda bilisummaa uummata Tigraay sin dorgomu hin jiru jiraachuyyuu baatee uummanni Tigraay fakkeessaaf illee taatu gabbahee kaardii isaatiin filannoo kan godhachuun mallattoo akka malee hiikaa guddaa qabdu yeroo ammaan tana filannoon godhame kunini filannoon duratti dhukkubni koronaa vaayirasii kun waan jiruu fi namni meetirii lama gargari fagaatee warri jechuun filuu fi dhufe bakka filannootti dhukkuba koronaa vaayirasii kana waan ittiin ilaalamu keessa tokkini oowwa qaamati tempereecharii ilaalame akkasiin filannoo naannoon Tigraay addaan fageenyallee eddee filannoof illee geggeeffatte kunini Itoophiyaa guutuu bakki biraaf illee fakkeenyi waan ta'u naannoon kunini uummati guddaan ganama irraa kahee filannoo irrattu akka hiriire uummati miiliyoonii 2.5 olii filannoo kanaaf akka inni galmaa'ee dibbatamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa ka nama ijjeese nam tokko ijjeese nama 4 madeesse abbootii qabeenyatti illee hojiitti bobba'aa dukka keessaan bana karaan geejjibaa fi bana jedhame mootummaan deema jedhe qeerroon karaatti eegate konkolaataa 2 karaa sun irrattu akka inni gubee ka dhagahamu sunittu jira. Harargee bahaa bakka hedduu aanalee akka calanqoo guyyaa afuraffaa fi uggurii kunni hojiirra aanee jira. Ejersa goorollee bakka hedduutti uggurii kunni akkasumatti hojiirra oolee jira. Ana baabbilee jechuun qeerroon karaa sunittu laaftee jirti. Nuukaa qeerroon jechuun jabaadhaa jechaa qeerroon harargee biraa dhaamtee fi jirti. Boori seenaa keessatti sheenaa deemtanii waan jedhu. Akkasi dhaamsi kun itti dhaamamee jira. Harargee lixaattu yoo dhufne achumallee mormiin akka malee cimtee itti fufee jira. Jimaanii ganda aanalee akka Habroo ka magaalii Galamsoo keessattuu argamtu keessa bahaa hin jiru. Harargee lixaatti sentariin daldala Jimaa jiddu galeessi aanaa Habroo magaalaa Galamsoo kana. Waan akkasittuu jira amma jechuun magaalaa kan keessatti maanguddoota dubartii fi dhiira
uggura kana hojiirra oolchanillee mootummaan hidhaa akka inni jiru odeeffannoon achirraa dhuftu ka agarsiisaa jiru. Dubartii hedduu qarree gurmeessitanii dhiira hedduu ammoo odeeffannoo fi mala ijoollee karaa cuftu kennitanii jedhuudhaan mootummaan nama hidhaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Qeerroon naannoo kana aanaa Habirootiin achiin qabatee ammoo gara aanaa Machaaraatiin achiin gara Arsiitiif Baalee karaa deemuun jimaanii kontorbaandii ka Asakoo kalee jechuun ka dubbanne ka karaa Arsii deemee achiin Adaamaa dhufe sun irratti tarkaanfii fudhachuu fi carraaqaa jiranii ammallee akkuma kaleessani karaa yoo cufamu ni banama karaa yoo cufame ni banama karaa kakkana hagum dandeenyu ni cufnu malee walitti dhiisuun hin jiru jechaa jiranii. Dira dhaawaa jechuun jimaan dhabamee hin beeku bakki jimaan itti gurguramu keessa gandi isaa Maazagaajjaa jedhama. Magaalaa Dira Dhaawaa keessatti yeroo ammaa kana sababa laganna guyyaa afuraffaa kanaan sochii waan tokko hin jirtu qeerroo naannoo kana itti muddinaa jechaa jiranii. Harargee lixaa laga Arbaa magaalaa akka Mi'eessoo aanaa Mi'eessoo jechuudha. Akkasumas hirnaa duratti dubbadhe jira. Aanaa Xuulloo naannoo kan hundaayyuu keessatti uggurri geejjibaa akka malee jabaatee jira. Uggurri jabaatee kunini mootummaa akka malee akka rifachiise karaa Awaashii karaa Finfinnee jimaanii tokkolleen akka dhufaa hin jirre odeeffannoon kana akka agarsiisu. Amma achirra gara Arsii lixaatiif Arsii bahaatiif gara Baalee Farsiittuun deemna. Mormiin guddaan har'a ka dhoo'e Shawaa Kibba lixaati magaalaa Diilallaattu qeerroon kalee karaa cuftee jirti. Yeroo karaa cufte kanattu raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhatanii hoogganaa qeerroo magaalaa Diilallaa keessatti hojjeessee jira. Qeerroon naannoo kana qeerroon Asgorii, qeerroon Taafkii, qeerroon Sabbataa, qeerroon Tullu Boolloo, Walisootii fi akkasumas Diilallaa jechuun magaalaa Amboo xiqqoo jedhamtu lallabatanii karaan haa cufamuuti ugguraa kana hojiirra oolchinaa akkasumas bittaa gurgurtaa dhaabnaa jiranii lallabatanii raayyaan ittisa biyyaa achittuu bobba'ee tarkaanfii fudhatanii qeerroo kanallee ajjeese nama lama sadittuu jedhama namni du'e nama hedduu akka inni madeesse ka dubbatamu karaan kunin har'a jechuun guutumaa guututti qeerroo naannoo kanaa cuftee jirti kunin magaalaa Diilallaa jechuudha. Sochiin magaalota biraa keessas akka guutumaa guututtu dhaabbatee ka dubbatamaa jiru. Karaan Shaashamannee irra dhufu ka Keenyaa sanirra wanni guddaan dhufaa hin jiru. Karaa Baalee irraa wanti tokko dhufaa hin jiru. Karaa jechuun Adaamaa irraa wanni dhufaa akka malee xiqqaatee jira. Karaan jechuun midhaan, re'een, hoolaan, kuduraa fi muduraan galuun hedduun isaa karaa Diilallaa kana, karaa Walisoo kana wanti Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa irraa dhufa. Naannoo uummata kibbaa Beench, Maajizoon, Miizan Tafarii naannoo sanirraa ka dhufu teephii jechuu kiyya Miizan Tafarii maqaan amma isin ittiin beekamtu. Akkasumas karaa uummattoota kibbaa Hadiyaa, Alaabaa, Kambaataa, Ximbaaroo naannoo akka Walaayittaa Sooddoo Kafaa Daawuroo irraa ka dhufu gara kanaan dhufa. Karaan sun har'a cufamee jira. Finfinneen garuu hundaaniyyuu hudhamtee jirti. Wanni Finfinneettu seenaa hin jiru. Mormiin achittu akka inni jabaate kanattu jira. Injifannoon galuun baranuma dhiiga qeerroo magaalaa Diilallaa keessatti kalee ajjeefamtee har'a uummatii awwaallatee jira. Awwaalcha kan irratti uummatii bilisummaa Oromiyaatti dhiiga warraa yookaan gumaa warraa baasaa jechuudhaan dubbatanii jiran. Oromiyaan bilisoomtu malee ciisnee hin bullu ni turaa malee ni urraa akka bombiitu waan jedhu dhaamsa dabarfatanii jiranii. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed akkuma isiniin dubbanne kalee Tigraayitti rasaasa tokkin ergu inumaayyuu uummata kan gargaaruu fi maaskii ergaa jedhee dubbatee jira. Abiy Ahmed Tigraayittu maaskii ergaa, Oromiyaatti taankii ergaa, Oromiyaatti bombii ergaa ka jedhamu. Oromiyaatti jechuun Tigraayittu rasaas tokkin ergu jedhee ka dubbate haginni kalee dubbatirra kaase kalee sanii fi har'a Oromiyaa keessatti nama 12tu ijjeefame. Tigraay akkasi sodaata. Tigraayitti jechuun maaskii malee qawween ergu jedhee Oromiyaa keessatti eegii saniyyuu namni dhumate yookaan ijjeefame 10 oli akka inni taate ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo naannoo Shawaa Kibba lixaa kan keessattu
wanti deemaa jiru akka malee bareeda. Akka malee bareeda Arsii lixaatii fi Arsii bahaa keessatti mormiin kunini akka malee cimee geggeeffamaa jira. Keessattuu Arsii bahaa keessattuu kaleessa guyyaa leengadda falaafa ture. Har'a jechuun ammoo qeerroon jechuun karaalee babbanaa ta'e cuccufuu fi carraaqii guddaa godhaa jiranii. Arsii lixaa jechuun durallee har'allee ciccimoodha. Uummatilleen akka mormii geggeessaa hiriirii bahamaa ture ka dubbatamaa jiru kanattu jira. Walumaa galatti wanni jiru kana magaalota sanii alatti magaala adda addaa keessatti mormiin godhamaa jira. Mormiin adda addaa godhamaa akka inni jiru kadhagamaa jirru Wallaggaa lixaa, Wallaggaa zoonii sadan gad hafanillee keessatti jechuun uggurri geejjibaa asii achi akka inni jiru. Ijoolleen Amboos basaastota irratti tarkaanfii fudhachuu uggurri geejjibaa kun Shawaa lixaa keessatti akka inni deemuu fi carraaqaa akka jiranii odeeffannoo naannoo sanirraa dhufaa jirtu kadhagamaa jiru. Shawaa bahaa Fantaallee akkasumas Moojoo naannoo Kakkanaa fi Ahdaama dabalatee sochiin akka inni jiru. Gara Shawaa bahaa gara jechuun karaa Shaashamannee gubbaa magaalii jiran kan akka Baatuu faati, Maqii faati. Qeerroon tarkaanfii cimaa fudhachaa akka inni jiruu fi uggura geejjiba akka milkaawaa akka inni jiru odeeffannoon achirraa dhuftu akka mul'istu ka dhagayaa jirru karamsan irratti qaqqabannee yoo deemnu tarkaanfiin qeerroon fudhachaa jiruun makiinaan hedduun goomman isa karaarra dhoo'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa konkolaataan akka karaa darbuu fi carraaqaa jira. Qeerroon ammoo bakki isaan karaa banaa deemanitti akka karaa cufanii dubbatanii jiranii barana wal dhiisuun hin jiru. Injifannoon galuun baranumaa jechaa jiranii. Kun akkasumattuu jira konkolaataa uggura cabsee deemu tokkollee amma jechuun ganama kana aanaa Arsii Nageelletti qeerroon gubdee jirti. Kun jechuun warra jechuun mootummaan wabii isinii kenna karaa deemaa jedhu warra jechuun gara irra hafuu dadhabee leenjii yookaan barnoota akka ta'uu fi ana Arsii ana Nageellee Arsiitti konkolaataa bahu tokko qeerroon gubdee jirti. Qeerroon jechuun mormiin isa kamarsaa kana borii dhumata. Mormii borii dhumatu kana haa dheeressinu wanni jedhu yaadii dhufaa jira. Qeerroon mari'atee akka murtii murteessu ka dubbatamaa jiru. Akkasumas qeerroon Shaashamannee konkolaataa ugguraa cabsee tarkaanfii hedduu irratti fudhattee makiina hedduu akka foddaa caccabsitee qeerroon karaa irraa baatee karaa keessatti poolisii waan namidhuu fi fagoo dhaabbatanii jira. Bara wayyaanee daabboo rakkoo hin qabnu ture. Bara wayyaanee sukkaarii qofa rakkoo ture malee daabboo takka rakkannee hin beennu. Qullubbii takka rakkannee hin beennu. Yoo akkam taate elektirikiitu dhama, bishaantu dhama, sukkaara malee amma immoo zayitii dhabnee jirra. Amma immoo qamadii dhabnee jirra, garbuu dhabnee jirra. Amma immoo jechuun kuduraaf muduraan hin jiru. Amma immoo daabboon hin jiru, wanni tokkolleen hin jiru. Kanaafuu wanni mootummaa kana badhaadhina fida jedhu badhaadhinni televezyiinii keessa jira, badhaadhinni oduun jira malee beelawaa jirra. Namichi kunin biyya harkaa hin qabu waan jettu magaalaa Finfinnee keessatti magaalota hedduu keessattuu haasamaa jira. Haga jechuun Jawaar hidhame Jawaar manidha irraa bulchuutu jiraachuun oollee ummati mormii baay'ee hiriira baay'ee jimaa nurraa qabee jira. Ummanni boba'aan karaa Jabuutii gasseenu karaa cufee jira. Akka biyyattuu Itoophiyaan ekspoortii waa gurgurachuu hin dandeenye godhamee jira. Akka biyyatti waa hin golfanne godhaa jiranii. Warri kun deemee jechuun Finfinnee qabachuu deema, biyyi qabachuu deema, warri kan wajjin nagaa buusuu qabnaa jedhee nafxanyaan waan akkasii jalqabee jira. Sodaan akkasii keessa seentee jirti. Warri nafxanyaa kakalee dhaadachaa ture. Abiy Ahmed humni isaa akka inni daangeffamee Tigraay gubbaatti waraana labsuu didate akka inni dadhabaa ta'an arganii jiran. Oromiyaa keessalleetti jechuun akka daangaa qabu bulchiinsi isaa uummatee akka inni jibbee kaadireen har'a jechuun aana deemuu akka dadhabdu. Magaalaa kaadireen hin deemtu. Magaalaa godinaa keessaa hin baatu. Walgahii warra Adaamaa gubbaatti zoonii 13 harkaa hin qabnu jedhee Abiy Ahmed faatu dubbate. Zoonii Harargee lamaan, zoonii Arsii lamaan, zoonii Baalee lamaan, agam zoonii 6. Wallaggaa afran dabaltan zoonii 12. Gujii zoonii 12 iyyuu. Zoonii 10 dhiifama. Harargee lama, Arsii lama, Baalee lama, 6, Wallaggaa afran zoonii 10, Gujii lamaan zoonii 12ti, Booran tokko zoonii 13, godina 13 kan bulchuutu hin jirru.
Wallaggaa lixaa hin lakkaane, shawaa lixaa hin lakkaane, shawaa dura lixaayyuu bulchaa jirani, bulchaa hin jiran, jimma bulchaa jirani, bulchaa hin jiran, bunnoo baddallee bulchaa jirani. Kanaaf mootummaa kan lafaan ga'uu geennee jira, mootummaa kan hundee isaa kirkirsinee muddinee jirra. Wanni deemaa jiru kan fakkaatti itti duudhuu qabna Oromoon itti duudhuu qaba, waan kan itti jabeessuu danda'uu qaba. Oowwisaa qabbaneessaa jalqabanii waan kan dhiisu miti. Waan kan bakkaan gahuun akka malee barbaachisaadha. Waan kana jechuun Oromoon fixuu danda'uu qaba. Marsaan lammaffaan kunini marsaan afuraffaa mormii qeerroo kunini guyyaan isaa dheerachuu qaba. Torbaanotaan dheerachuu qaba. Guyyaan isaa kunini mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsu malee mootummaan hin bayyanata. Torbaan nu callisnu kan keessatti Gaaza galfata, torbaayyuu nu callisnu kan Jabuutii irra waa kuufata, manirra deemee namidha. Nuttu manattu galee mormii dhaabneef mootummaan nu hidhuun dhaabu. Kanaafuu walfaan waan kan godhuu danda'uu qabna ka jedhutu jira. Mee Neezerlaand irra namni tokko bilbila jira. Haloo? Ayya itti fuf. Hirkoon jedhama Neezerlaand irraa si bilbila. Waa'ee dinagdee kan jedhu irratti xiqqoo yaada si hiruun barbaade. Ati immoo babal'istee akka ummataaf geessu. Ayya. Qoqqobbii dinagdee gara seentaraalaatti kan amma qeerroon gaggeessaa jiru uummanni Oromoos akka hin miidhamnetti akka yaada qabutti naannoo Gujii gara Gujiitti gara seentaraalaatti amma lixa immoo gara Laqqamteetti gara Finfinneetti fe'uu dhiisanii Oromoonis akka nu jalaan miidhamnetti Baaleen immoo achuma Baaleetti Arsiitti osoo neetworkii akkana gara seentaraal gara Finfinneetti fe'uu dhiisanii. Maal jechuun na hin galle jechuun kiyyine uggura magaala irra dhiisanii Oromiyaan akka walirraa bitu godhaa jechuu kan keeti? Oromiyaan walirratti maarketii akka seentaraal Baaleen garuma Baaleetti aanaaleen gara seentaraala Baaleetti. Qotee bulaan Oromoos akka hin miidhamneef ikonomikali. Gara Finfinnee irra qofa xiyyeeffachuu qabnaadha yaadii kan kee? Finfinnee qofa irratti xiyyeeffachuu qabna yaadi jedhu qabda? Xiyyeeffannaan gara Finfinneetti akka hin fe'amneef godhamee. Hayyee walii galle. Akkana. Hayyee Ayya ulfaddi Oromiyaa keessatti akka qotee bulaan hin miidhamnee fi akka uummanni keenya hin miidhamne waliin daldala gara Finfinnee deemu irratti xiyyeeffannaa jedhee namni kun yaada kennee jira. Waa takka jechuun wanni beekuu nu qabnu Tigraay har'a hiree ofii murteeffattee jirti. Uummati Tigraay carraa qaba. Jijjiiramii Oromoon fide qaanqanii qeerroon Oromoo qabsiiftee Oromiyaan waliin geettee jechuun Oromoon irraa bu'aa hin buufatinu Tigraay har'a filannoo ittiin godhattee jirti. Kunin jechuun Tigraay fi gammachuu guddaa nama federeeshinii deeggaruuf sabaaf sablammiillee gammachuu garuu Oromoo fi jijjiiramii keenya hagam akka inni buutame injifannee waan hunda argannee akka jechuun galtuu fi gantuun jijjiirama keenya harkaan usaamte Oromiyaan barana Itoophiyaa keessattuu salphatte duulii hagas gahuu sabboonummaa Oromoo irrattuu banamee jira. Har'a taanaan miidiyaa dhagayaa ture miidiyaa Itoophiyaa. Tigraayittu aansee Tigraay miti wanni san arrabsaa oolan baandaa fi girrisa arrabsaa oolan. Abiy Ahmed muddamee jira Jawaar gadhiisuu danda'e. Gaafin Oromoo Jawaar gadhiisuu qofaa miti yookaan gadhiisisuu miti. Gaafin Oromoo gurguddoodha. Hayyoonni kenna bayaniin gaafii ammatti balbaltuu gaafii guddoo jajjabduu harkaanuu qabdu. Garuu Jawaar Abiy Ahmed gadhiisee jennaan manattuyyuu jechuun yoo Jawaar waa godhee ejjeesoo. Hayyoota gadhiise kayyoo ejjeesoo. Wabii waan takka hin jiru haala ammaa kanaatiin. Manidhaati gadhiisee ejjeesuu danda'a namtichi kun. Baqqalaa Garbaa manidhaati gadhiisee ejjeesuu danda'a. Hamza Booranaa akkasuma. Shamsaddiin Xahaa akkasuma. Waraan isaa kan nafxanyaa kan Oromiyaa keessa jiru baasa sirni nafxanyaa akka aangoo dhiisu godhamee Abiy Ahmed jechuun aangoo irraa ari'amuudha. Falli biraa hin jiru wanni biraa. Falli biraa hin jiru. Kanaafuu gaafiin keenya hedduu waan taateef gaafiin keenya walxaxaa waan taateef nu mormii jalqabne kan dhiisuu hin qabnu danda'e jabeessuu qabna duudhuu qabna. Kan caala jabeessuu qabna kan caala duudhuu qabna kan caala waan amma godhaa jirru kana itti jabeessine ittiin deemuu qabna jechuudha. Gaafiin keenya haga takkallee jechuun
deebitee jennee callisuu hin qabnu. Gaafin keenya jechuun waa hedduu kan of keessaa qabdu. Gaafin keenya walxaxxuu waan taateef an akka yaada kiyyatti mormii jalqabne jabeessaa deemuu danda'uu qabna. Duudhaa deemuu danda'uu qabna. Waan kana jechuun kanaaf warri qeerroo ka biyya keessa mari'achaa jiruu fi warri qeerroo as akeeka kennuu fi waliin tahee jechuun mormiin kun akka durattu dheerattu mormiin kun kan caala jabaachaa akka deemtu kan irratti wanni godhuu qabna. Ani jechuun amma ajandaa Tigraay filattee baga gammaddanii maali waan jedhu kanaa miti jechuun Tigraay baga filattee baga gammadde ajandaa kan gubbaatti qawwee jechaa miti. Hayya qawwee silatoo qabaannee akka Tigraay ofittuu dandeenye waan gaariidha. Garuu qawwee harkaa qabnu dinagdee kenna. Bunii Oromoo qawweedha. Jimaan Harargee qawweedha. Dhadhaan Shanoo qawweedha. Sangaan Harargee qawweedha. Qubsumii keenya Finfinnee kallattii hundaanuu marsinee jirra. Karaan baaburaa, karaan Jabuutii qawweedha. Karaa kan cufuu jechuun dinagdee kamiidhu kan. Itoophiyaan Abiy Ahmed mootummaa abbaa irree ta'uu fi dinagdee cimaa barbaada. Waraan cimaa barbaada, waraani cimaan dinagdee cimaa barbaada, baajetii cimaa barbaada, nyaata cimaa barbaada, qawwee jaba barbaada, rasaasa jaba barbaada, aballi jaba, minda jaba, yuunifoormii, konkolaataa, boba'aa barbaada. Kan hunda dinagdee hudhuu dandeenye jirra. Boba'aa irra qabuu dandeenye jirra. Warri qawwee jettanii qawweetti amantanii qawwee wagodha. Qawween dhaadannuuf yookaan ammoo footoo qontane sun gaarii. Annama qawweettu amane qawween Oromiyaa bilisa baasaa jedhu dhibbaaf dhibbattu itti walii gal. Qawween barbaachisaadha. Qawween nam bilisoomsa, qawween nam kabachiisa, qawween gaarii qabaachuun. Qawwee dabalataanillee qawwee biraa qabaachuu dandeenya. Garuu qawween nu harkaa qabnu qawween qawwee caaltu. Qawween jijjiirama kan fidde ka qawween itti meetan dinagdee kana ka bara 2018 jijjiirama kan fide qawween guddaan mormii uummata Oromoo diddaa dinagdee laamishees. Diddaa siyaasaa, diddaa hawaasummaati. Diddaa kanattu jabaatee fuufuu qaba. Diddaa kanattu cimee durattu deemuu qaba. Kan Oromoon gargari dhaabuu hin qabu. Kan Oromoon irratti ilkaan ciniinnate hojjechuu qaba. Wanni Oromoon godhuu danda'uu qabu kan. Naannoo Tigraay filannoon tahee maal tahee naannoo Tigraay jechuun bombii ittiin erguu, qawwee ittiin erguu, maaskii itti ergaa, Oromiyaa bombii itti ergaa kan hunda argaa jirra. Kanaaf ka Oromoon uf kabajsiifnu yoo waan harkaa qabne Tigraay sila beekadoo risoorsi nu qabaanne kan qabaatte waan Harargeen qabaattu Tigraay doo qabaatte Tigraay biyyi taati. Odoo Tigraay bun qabaatte Tigraay biyyi taati. Odoo Tigraay sangaa gosa Harargee qabaatte biyyi taati. Osoo Tigraay Jabuutii waliin karaa walitti dhufe ummata wabitata ummata jechuun konsuumerii ummata Harargee jechuun be kaapitaalistii ummata guddaadha. Interpreneur iskilii guddaa qaba. Ummata wadaldalatu, ummata riskii fudhatu, biyya baqachuu daldalachuu irratti ummata guddaa, ummata artii qabu, ummata konsuumaa godhu. Ummata jechuun nagada guddaa jiraachuus. Harargeef Somaaliin lamaan warra amal gosa tokko qaban. Ummati kaapitaalistiin, ummati konsuumeriin guddaa naannoo kan jirti. Odoo ummata gos kana Tigraay qabattee risoorsii gos kana balbal galaana Jabuutii yookaan ammoo Barbaraa yookaan Hargeysaa Barbaraa jiraatte dhiifama. Hargeysaan balbal galaana. Odoo warri achi jiraattaate har'a waan nu goone kana marroo 3-4 godhan. Odoo Tigraay jechuun risoorsii haga jechuun Arsii qabatte haga Baalee qabatte. Arsii waan qabdu qabattee jennaan beeka. Garbuun Arsiif qamadiin Arsiitii fi Baalee Shawaa Bahaa dhaabbatee jennaan warshaan daabboo, warshaan buddeenaa, warshaan buskuutii, warshaan faaffaa, warshaan paastaa, warshaan makaroonii, warshaan nyaata cuftiin cufama. Hin cufama beeka. Yoo akkam guddate xaafii ayyee xaafii buddeenii hafuun imala. Warshaan biiraa ka biqilaa sun, warshaan araqee diraaftii kun cuftiin cufama beeka. Kun ammoo kiraayisisii guddaa uuma biyyi san keessatti. Farsoof jimaan dhaabbatee jennaan riivoluushinii biraa uuma biyyi san. Ka dargaggeessa mootummaa irra qabaa jiru waan kana. Kanaaf Oromiyaan waan guddaa qabdi. Oromoo waan jaba harkaa qabdi. Waan harkaa qabnu san beekne warri biyya keessatti qeerroo kana hoogganaa jiru wal mari'achaa jiranii. Warri biyyi alaa jiru ammoo waan kana qindeessaa jiru. Jijjiiramii kun akka gargari hin dhaabbanne jijjiiramii mormii namni jechuun naafxaa malee beenzila malee maddeen jechuun boba'aa biyyi kana hambise kan caala jabaachuu qaba. Waan dandeenyu qeerroo biyyi keessa jiru haa bira dhaabbannu maallaqa haa erginuu fi ijoollee karaa cuftaa jajjabeessinu tarsiimoo haa baasnuu fi
Anake kiyyatti mormiin marsa kana dhaabbachuu hin qabu bakki itti cimee jiru bakki itti jabaatee jiru ka Harargeetii fi ka Arsiitii fi ka Shawaa Lixaa kan kana jajjabeessaa bakka immoo ni xiqqoo jalqaqqabee jechuun akka gaarii hin deemne ka Wallaggaatii fi ka Shawaa Lixaatii fi Shawaa Kaabaa kan jajjabeessaa akka isaan kan caala kaanii jabaatan oggoodha bakka immoo mormiin guddoo keessa hin jirre ka akka Booranaatii fi Gujiitii fi Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa Bunnoo Baddallee ammoo akka isaan kan dammaqsa kanaan akkasitti deemuu qabna suni wanni anaasa'uu barbaade. Warri bilbiltanii jechuun yaada kennachuuf carraaqxanii yaada hin kennatin illee dhiifama isin gaafadha ka bilbiltanii galatooma sagantaa ammaan tana ammattuu gabaabsine mee xiqqoo turre ammoo boqonnaan duuba walitti gaddachaana waan kana itti yaada mormiin Oromoo dhaabbachuu hin qabu mormiin Oromoo jabaatee durattuu deemuu qaba hayyamanii too bara lakkoofsa kanaa kaasutti dhume irratti waan bilbilaa jiru fedhe deebise haloo yaa si dhagaa Kadiro wangai register beta antunti kadma dente oita egense dukati yette sari akantane wannan jet kun sirida qawwe male war jedetini qawwen barbaachisa kuma jet qawwe male hiriran baina karan cufina war jedu kunnin mu war ergama bira qabu sana kasitu man daga win qabu takka jet kabira ummanni amma qeerroon Harargee keessatti Baaleef Arsii keessatti bosonatti galtee jirti. Manatti deebi'uun gaafa manatti deebitee dhabuuf deemti. Ifattee jirti karama qabdeen diina kana itti fuftee hafuura itti kuttee bakkaan haga geettutti haga hidhamtoonni Joohar faa gadi baanatti. Amma laal namoonni tokko Joohar faa baasuu fi mika qabsoof nufi jedhan. No! Joohar bahe jechuun ummanni Oromoo bahe jechuudha. Wanummaan guddaan mootummaan kun sodaatu Joohari. Kanaaf isa baasuu jechuun Oromiyaa bilisa baasuu jechuudha. Achirraa jalqabamuu qaba kabiraa. Kabiraa ammoo yeroo baay'ee wanni argaa jirru wanni dhaga'aa jirru Amaara miliyoona 11 miliyoona 9 Oromiyaa keessa jirti jedhan. No! Kijiba! Amaara miliyoona 3 geettu hin jirtu Oromiyaa keessa. Warra Ortodoksii lakkaayatteetiin kun namni yeroo san keessatti hundi isaatu Amaara waan uf baay'iftee hamilee ofii baay'ifachuuf kan oofti miidiyoota keenya irratti kunillee uummata keenya irratti himamuu qaba uummanni keenya beekuu qaba. Oromiyaa keessa Amaarri jirtu miliyoona 3-4 hin caaltu. 11 jedhanii hamilee itti ol kaasanii waliigalle dhimmi sun haasaa waan jiru jechuun waan mormii kana irratti na xiyyeeffadhe ayye Amaar biyya keessa jiru qabsoo kan warkaa dhaabaa jedhanii akka uummanni sodaannetti hin jira beektee. Ayye hedduu si galateeffadha daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo qeerramsa eegee hin qabanii qaban gadi hin dhiisanii mootummaa kanaan wal huunee kokkee wal qabaa jirti qeerroon Oromiyaa bakka daddattu naannoon hin ka'ini akka kaatu kan irratti hojjechuu qabna malee wanni kun dhaamuu hin qabdu. Hayyoota Oromoo gadhiisaa hin jirru jecha dhaadachaa jiranii odoo hayyooti kun ammayyuu gadhiifamanii gaafin Oromoo hayyoota qofa gadhiisu miti gaafin Oromoo gaafileen bu'uura tokkolleen hin deebine mormii jalqabuu qabna dhugaadhaa Tigraay milkooftee jirti milkiin warri itti milkaa Oromoollee milkaa'uu hin dandeetti baay'inni qabnuuni uummata qabnuuni lafa qabnuuni humni dinagdee qabduun qubsuma kennan kanaafuu waan akkasii Oromoon jabeesse mormii amma jalqabe kan itti fufuu qabaa jira nama takka Minisoota dhaka bilbila sana gubbaa jiru kan yaada gaafadhe asumaan fixa haloo hello Kadiro yaani ati amma jedhaa turte sun illee gaariidha qeerroon argitee torbaan tokkoof hiriira karaa cufuu eegalaniitiin torbaanii maaliif dhaabaneedha haga ji'a tokkootitti deemuu qabaadha anillee kan marratti yaada kenna kabiraa ammoo tuyyuu namni hedduun qawweetti amana qawwee kanatti argitee namni osoo meeshaa harkaa qabaate hagana hin tuffatamnuudha beekta garuu ammoo namni hedduun walii galla qawweettu amanuun bareedaadha jechuun qawwee qabaachuun gaariidha warri qawwee irratti hojjetu qawwee na hojjetu walii galla an qawwee irra falmii waan tokko hin qabu. Diasporaan ala jiru kun argitee kan nama hidhatu barbaadu hidhachiisaa timeen argitee namichi kun achuma taa'ee akka urunguu ijumaan nu laala malee waan bakka kana socho'u natti hin fakkaatu. Garuu ammootu akka Tigraay kanatti argitee yoo meeshaa argee inni ofii nu baqatee badaa
qeerroo hidhachiisuun gaariidha. Ammootu labsiin ammaa kun itti fufuu qabaadha malee boru dhaabatee jara sana argisee bakka maraayyuu meeshaa bitatanii Finfinneetti akka fedhanii ol tuulatanii labsiin biraayyuu waamame jirrillee reediidha bakka irran taa'ennee jechuun maaliif dhaaban? Kanaafuyyuu dhaabatuun qabu itti deemuu qabaa jechaan jedha. Hedduu si galateeffadha. Ani qawwee hidhachuu qabna. Qawwee hidhachuu qabna. Lolachuu qabna. Lolachuu qabna. Qeerroo hidhachiisuu qabna. Qeerroo hidhachiisuu qabna. Oromiyaa gurmeessine jechuun ijaaramne qawween bilisummaa argachuu qabna. Qawwee hidhannu anitti amana. Rakkoo waan takka hin qabu. Ammoo qawwee malee warri bira macarraaqxanii warri bira maaliif yaaltanii warri jedhuu fi kanaan durallee qabsoo karaa nagayallee yaallee itti milkoofnee jirra. Muuxannoo kenne kakalee milki kenne kakalee irraa yoo laallu waan kalee irraa milkoofnu har'allee irraa milkaa'uu hin dandeenye. Ummatum sanittuu jira yoo baay'inni isa dabalee malee ummatum sanittuu jira yoo dhageettiin isa dabalee malee ummatuma sanittuu jira qeerruma sanittuu jira qarree kalee sanittuu jira kakalee caala yoo injifachuu argachuu dandeenyu malee wanni dubannu deebisa hin jirtu milkii kalee arganne wanni argachuu hin dandeenyeef yookaan wanni dhabnuuf hin jiru kanaaf wanni anjechuu barbaadu qawwee falmaa hin jiru qawwee mormaa hin jiru qawween nu barbaachisti garuu mormiin amma jalqabne kun cimee jabaatee itti fufuu qaba. Warra ammoo jechuun qawwee malee hiriir hin bayina yoo qawween hin jiraanne mootummaa hin mormina jedhu harki 100 harki miliyoona 1 balaaleffadhisan. Warri sanii warri qawwee malee wanni biraa hin taatu jedhee nama arrabsu nama loluu nama sodaachisu harka miliyoona 1 balaaleffadha. Warra ammoo qawween jechuun falmannaa jedhee bosona galee murannoon itti jiru harki miliyoona 1 deeggara. Kana ejjannoon kiyyin waan jalqabne ka biyya keessa akka jechuun kanattu deemaa jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa sagantaan keenya kamariitii fi yaada hagammaa dhiyeessine kanumaa fakkaata booda deebinee wal agarra waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa ammaa fi nagayaatti guyyaa gaarii nagaan oola nagaan nuu bula.